Tole, kuni dhaggeeffatoota kuni qophii Dirbab Oromummaa kan OBN International wajjin ta'uudhaani torbeetti guyyaa tokko darbuudha. OBN International fi Dirbab Oromummaa eega jalqabnee kun sagantaa yeroo sadaffaadha. Sagantaa yeroo sadaffaa kanatti keessummaa sadaffaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya sadaffaan har'a obbo Zakkaariyaas Haayiluu jedhamu kutaa Minisootaa magaalaa Minneapolis jiraatu. Abbaa seeraati. Abbaa seeraa mee hojii isaanii nu ibsuudhaan jalqabutaa. Baga nagaan dhuftanii obbo Zakkaariyaas. Galatoomii toleera naaf heeruu keetiif. Galatooma obbo Zakkaariyaas mee hojiin keessan hojii seeraa wajjin walitti hidhataadhaa jedhu xinnoo maree keenyaafis akka tolutti maree keenya keessattis waa'ee seeraa kanas kaasuun keenya waan maluufi mee hojiin keessan hojii seeraa wajjin walitti hidhata yeroo jedhamu maal mee hojiin keessan mee nu hima? Galatoomii ani biyyattis seeran baradhee achumaan biyya barsiisaan ture seeruma. Eegan biyya kana dhufees immoo barsiisuma seeraatti fufeen. Kana booddee amma mootummaa Minisootaa keessaanii hojjechaa jira waan seeraa irratti. Waa'ee seeraa irratti yeroo jennu abbaa murtiiti moo abukaatoodha moo akkam jechuun hojichi addatti jechaadha. Hojii seeraa kun hojii bal'aadha waan ta'eefan jedhee. Baay'ee bal'aadha. Gageeddarameera egaa jiraan jalqaba abbaa murtiin ture achuma State of Minnesota kana keessa. Amma immoo Department of Human Service kan jedhutu jira. Agency mootummaa Minnesota keessaa isa guddaadha. Achi keessaanii Directory of Equal Opportunity and Access kan jedhamu Directory achi keessa. Baay'ee ulfaadhaa obbo Zakkaariyaas egaa nama seeraatiin silaallee yeroo kaanillee sii jechuun hin danda'ama. Nama seeraatiin immoo sii jechuun xiqqoo ulfaataadha waan ta'eef isiniin jira. Ulfaadhaati gara maree keenyaatti deebinaa obbo Zakkaariyaas duddubbee keessan amman qoradhe tokkotti amman beeku tokkotti bara waggoota 40 naannoo waggoota 35 irraa yeroo poolitikaan biyya Itoophiyaa jijjiirametti paartilee siyaasaa adda addaa uumamanii jecha Qophii Haayile Sillaasee booda paartilee siyaasaa uumaman keessatti paartii tokko keessatti miseensa akka turtanii fi sanaan wal qabatee illee mana hidhaa waggaa dheeraadhaaf mana hidhaa akka turtanitti beekaa. Maaltu ture mee bara mootummaan Haayile Sillaasee jijjiiramee mootummaan Dargii as bahe keessatti paartilee siyaasaatu ture. Paartileen siyaasaa suni mootummaa Dargiitiin cafaqamanii rukutamanii turanii. Paartii kam keessa turtanii maaltu irra ga'ee mee kana mee nu ibsuudha yoo jalqabne obbo Zakkaariyaas. Maali ati gaa umurii koo kana nama saaxilaa jirtan nama baay'een dargaggeessuma siyaanaan itti fakkaadha. Garuu egaa naa saaxilte maaliin godhan dubbadhaani waa'ee Oromoo kana kanan eegale mana barumsaa Wingeet kan jedhamu jira Wingeet School kan jedhu sin ture. Achi gaafa kilii tokko jirru yeroo jalqabaatiif jechuun danda'ama biyyuma sana keessatti ijoolleemti Oromoo qofaatti wal gurmeessinee dimaandii tokko gaaffii tokko gaafannee booddee achumattis fincila wayii tokko kaasnee achitti mana barumsaatii ari'amne ijoolleemni 40 kan ta'an ijoolleemti Oromoo. Kanarraa egaa kanan jalqabe jechuu hin danda'a. Kana booddee ari'ameeni booddee immoo mana barumsaa Mada Maariyaam kan jedhu tokko seenee tun achi jiru warraaqsi Itoophiyaan 74 sin dho'ee achi keessaan egaa baay'een keessatti hirmaadhaan ture rakkinni baay'een isinirratti ga'ee egaatuma deemnee yeroo pooletika paartiin adda addaa uumamuu jalqabu kanaaf ijoolleen baay'ee wajjin turree Me'isoon kan jedhamu Haayilee Fidaatiin geggeeffamu Me'isoon keessaa seennee kana booddee waama sanarraan kan ka'e hidhamnee Haayilee Fidaa wajjin hidhamnee artikulatorii waggaa baay'eetiif ture. Ulfaadhaa obbo Zakkaariyaas gaariidha. Maaliif waan amma deemnu waan amma keessa jirruttis walitti hidhataayyuun kana isiniif kaasee eega waan kana kaaftanii amma dhiyoo kanatu wanni tokkotu ture sagantaa Itoophiyaa waggaa 50 kana keessa maal keessa turte kan jedhu marammartoo poolitikaa Itoophiyaa kan jedhamu tokkoon waa'ee Waalellii Mokonnin fa'aa gaaffiin Waalellii Mokonnin waggaa 50 irraa kaasee maal qaba ture namni sun viizhinarii attamii ture maal ilaalaa ture fageessee maal ilaalaa ture
dubbiin sun attamitti ka'ee dubbiin yeroo sana ka'e kun amma ammaa deebi'eeraayi yoon deebine ta'e yoom deebi'a maaliif dubbiin sun amma deebi'utti hiikan argatu kan jedhuni namoonni yeroo sana muuxannoo qabanii irratti dhugaa ba'aa turan jechuu kooti. Kanaafi marammartoon kuni marammartoo poolitikaa Itoophiyaa jedhamu malee marammartoon kun keessattuu Oromoo keessattis marammartoo akkasiitu deddeemaa ture jechaadha. Mee isiniin gaafadha waa'ee Meesoon Dr. Hayilee Fidaatiin geggeeffamaa ture keessa akka turtanii fi sanaan wal qabatee dargiin akka inni didee haratteenyaa kifilatoorii akka hidhaa turtan naa ibsataniittu yeroo sanatti mee akka hubannaa keessanitti obbo Zakkaaras baay'ee yaangii turtanii baay'ee dargaggeessa akka turtanii hubadhaa maaliif waa'ee waggaa 40 irraa ta'u waan ta'eef yeroo sanatti obbo Dr. Hayilee Fidaas ilma Oromooti. Baaroo Tumsaa fa'aa warri adda bilisummaa Oromoo gadhaabaa obbo Leencoon Faasi, obbo Habiyyuu Galataa Faasi, Galaasaa Dilboo Faasi isaan kunis ijoolluma Oromooti. Isinii wajjinis kan turanii kan Dr. Hayilee wajjin turanis Dr. Kadir fa'aa warra jedhamanii obbo Addisuu Bayyanaa fa'aa warra jedhamanii warra akka keessanii Bizuwarqi fa'aa ture isin fa'aa ture isinis Oromoota. Maaltu wanni lama godhe yeroo sana mee Oromoo gara malachuutiin Oromoodha gara asiinis kan Meesooniin geggeessus Dr. Hayilee Fidaati asiinis kan adda bilisummaa Oromoo hundeedha kan jedhamus Baaroo Tumsaati. Maaltu ture mee wanni kan lama kan godhe tooftaa siyaasaatu tooftaa adeemsa siyaasaati moo ilaalcha adda addaatu ture moo maaltu ture mee yeroo sana mee kanarraa waan nu ibsitan qabdu? Oh God. Waggaa meeqana deebiste ammas egaa wantan baay'ee irraanfadheedha mee hamma danda'ametti yaanna. Akka ati jette egaa biyyi sun biyya Empaayireeti. Empire State kan jedhamu kana ta'uusaa wanti haalamu hin turre. Yeroo sana Oromoo gidduutti utuu hin ta'in namootuma adda addaa Oromoon ta'in iyyuu keessuma warraaqsa bartootaa yookiin student movement isa jedhu keessattis dubbiin waa'ee sabaa kun amma deebi'ee ka'a ture. Akkati jette egaa Waalillinyi keessumaa eegam sana barreessee booddee dubbii biyya kanaa hiikuudhaa fi gaaffiin sabaa kun hiikamuutu irra jira kan jedhu ka'aa ture. Egaa amma yeroo kan ilaallu yeroon sun yeroo biyya lafaa guutuutti keessumaa biyya Westittis haa ta'u left movement kan jedhamu warri communistii yookiin socialistii addeffatanii yeroo isaan biyya lafaa keessa guutuutti guddaa ture sochiin kun. Egaa yeroo kuni egaa warraaqsi 74 dho'ee booddee isa duras gaaffiin sabaa kun attamitti hiikama isa jedhu irratti falmii adda addaatu godhama ture. Falmii godhamu keessaati inni tokko warri Eertiraatis haa ta'uu keessumaa Oromoo keessattis darbee yaadi kun hin ka'aa ture. Gaaffiin sabaa Itoophiyaa keessatti yoo citan malee hiikamuu hin danda'amu kan jedhu ture. Warri gara biraan immoo warri akka leeftii ta'anii fakkeenyaaf warra akka Meesoon fa'aa Hayilee fa'aa gaaffiin sabaa hiikamuutu irra jira. Garuu Itoophiyaa keessatti keessumaa fi sabaa Itoophiyaa keessatti federeeshiniitiinis waan adda addaatiinis hiikamuu hin danda'ama kan jedhutu ture. Warri gara biraan garuu gaaffiin sabaa Itoophiyaa keessatti ni godhamu kuni yoo citan malee yookiin mootummaa mataa keetiin dhaabbatte malee hiikamuu hin danda'u kan jedhu falmii guddaatu ture waan akkasii kanarratti. Diteelii isaa keessa lixuun barbaadu baay'ee bal'aa ta'uu danda'a. Kana ture egaa keessumaa gaaffiin lafaa yeroo dhufu booddee dargiin dhufee egaa labsii lafaa yeroo inni labsu gaaffii guddaa tokkotu ka'e. Inni tokko dargii wajjin dhaabbachuun hin barbaachisu moo hin barbaachisu kan jedhudha. Meesoon yeroo sanatti gaaffiin lafaa kuni keessumaa Oromoodhaaf warra kibbaa hundumaatiif gaaffii guddaa gatii ta'ee fi yoo dargii wajjin dhaabbannee wanta kana akka inni hojii irratti oolu hin goonu yoo ta'e dargiinis kufuu danda'a. Gaaffiin lafaafis immoo inni abdii kenna waa'ee Oromoo tokko tokkos gatii booddeetti deebi'uu danda'uu fi hamma danda'ametti gaaffiin kun akka inni hojii irratti oolu waa'ee lafaa kuni yerootiif taanaan dargii wajjin dhaabbachaa qeeqaa sanni balleessuu irratti garuu kun akka inni hojii irratti hiikamuu fi wajjin dhaabbachuun nurra jira kan jedhu ture. Warri gara biraan immoo lakki dargii wajjinis dhaabbachuun barbaachisu dargiin akka ofiiroonni jedhu lakki kun riiskiidhaa nafxanyaan nurratti deebisaa. Kanaaf dargii amma kufuun hin barbaachisa moo hin barbaachisu wanta hedduutu ture jechuudha.
Wanta ammaa kana kan fakkaatu waan baay'eetu. Baay'ee gaariidha. Baay'ee interesting. Baay'ee namatti tola. Waan sun deebi'ee akka dhufaa jiru ni ilaalaa jira. Gara sanatti dhufna. Mee ajennu bara sana keessa utaan bara dargiitu ture, dargii hin hidhamtanii yaadi lamaanuu dargiinis egaa yeroodhaaf amma akkanii hubadhutti dargiin yeroodhaaf paartii yeroo tokko yeroo Ihaapaa rukutaa ture Mayisoonfaa qabatee Mayisoonfaatu Dr. Hayilee Fidaafaatu gorsituu faa ture yeroo sanatti itti fayyadamee Mayisooniin eega balleessee boodammoo as deebi'ee Ihaapaa eega balleessee boodammoo deebi'ee Mayisooniin balleessee tooftaadhaaf itti fayyadamee nyaate kan jedhutu jira. Ajedhu sadiisuus amma waa'ee dargii fi waa'ee Ihaapaa fi waa'ee biraa miti amma dubbiin jiru. Wanni yeroo sana jedhamaa ture kuni eessatti hafe maaliif waggoota sana booda keessattuu eega isin hidhaadhaa baatanii amma nu beeku tokko nan beekaa keessattuu bara 1991 yeroo mootummaan dargii kufee Ihaadig dhufee aangoo qabatee adda bilisummaa Oromoos keessa ture Mayisoon hin turre namoota paartilee siyaasaa mormituu dargii turan keessatti Mayisoon hin turre Ihaappaan hin turre qooda fudhannaa mootummaa ce'umsaa keessatti hin turre. Eessatti hafe kaayyoon kun kaayyoon isin kaasaniif kun hin hidhamtanii mana hidhamanii ta'anii achumatti hafe moo yaadi kun gad ukkaamamee ture moo isinumatu yaadi kun nun baasu ture tanii of duuba deebitan moo attam ta'e mee gidduu sanatti. Yaadi suni tokkoffaa waan baay'ee qabaaf keessaa. Mayisoon keessa yeroo turre ijoolleemti Oromoo Mayisoonuma keessatti Mayisoon duwwaatu hin ta'in qofaadhumatti immoo waa'ee Oromoo irratti kan hojjetu dhaabii ture. Mayisoon mataansaa eega Haayileen faa du'anii booddee Mayisoon keessa kan jiran Oromoota duwwaa miti Tigirooti turanii, Amaaroti turanii, Guraagoti turanii, warri Hadiyyaa, Kambaataa, Saawuzii hundumtu ture keessa. Mayisoon baay'eedha kan inni rukutame. Warri liidarshiippii irra turan geggeessitooti isaanii baay'ee rukutaman. Kana booddee Mayisoon keessatti gaaffiin sabaa kunis deddeebi'ee haasa'ama ture, hin ka'a ture. Keessumaa eega Haayileen faa, Biraanuun faa, Dr. Kadir faa, Haayiluu Garbaabaa faa, ijoolleen Oromoo Mitikkuun faa, ijoollee baay'eedha namoota cimoo Oromoon kan isheen Mayisoon keessatti dhabde namoota qoosaa miti. Namoota warra akkasii deebi'anii namoota argamuu hin dandeenye kutannoo kan qaban waa'ee Oromoo irratti seenaa Oromoo kan barreessaa turanii kan yeroo Haayile Sillaasee biyyaa badanii waa'ee Oromoo kana irratti hojjetan namoota baay'eetu lubbuun isaanii gaaga'ame. Kana booddee Mayisoonuma keessatti egaa gaaffii sabaa kana irratti waan adda addaatu haasa'amaa ture. Political organization tokko eega dhaabbatee booddee dhaabi siyaasaa yeroo hundumaa iddoo tokko jiraate. Hin jijjiirama. Yeroo jijjiiramu wajjin jijjiiramus dadhabaa hin kufa tokko tokko. Keessumaa immoo namooti isa dur gaggeessan immoo isaan du'anii gaaffii sabaa irrattis Mayisoonis inni qabu innoo shoovinizimiin apparhaandii godhachaa yeroo inni dhufu akka yaada namoota ijoollee Oromoo tokko keessatti kana keessatti hojjechuu hin dandeenyu kan jedhus ka'ee ture. Achumaanis Mayisoonis immoo rukutameera dadhabeera. Kana gidduutti egaa jeeqama kana keessatti yeroo 91 yeroo dhufu ijoolleen Oromoo actively Mayisooniin revive gochuutu hin ta'in gaaffiin Oromoo eegaddana ga'ee gaaffii Oromoo deeggaruutu irra jira kan jedhuuni irri caalaan isaanii adda bilisummaa Oromoo keessa kan isaan seenanii yookiin immoo deeggartuu ta'anii kan isaanii wajjin hojjechaa turan. Mayisooniin dhiisaniiru baay'een isaanii. Haa ta'u iyyuu malee egaa gaaffiin dur Mayisoon kaasee sirrii miti kan jedhuun utuu hin ta'in shiiftii wanta godhe baay'een waanti jiruu fi achi keessatti hirmaachuu barbaanne baay'ee. Tole. Baay'ee pointii gaarii naaf fiddan obbo Zakkaariyaas Ulfaadhaa. Anillee kanuma maaliif yeroon obbarree ture yeroon 1991 suni yeroon obbarree ture namoonni isinii wajjin turanii actively adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhachaa akka turanidha kan beeknu.
Kana jechuun maallu agarsiisaa amma gaaffiin Oromoo karaa qabatee jirutti amma sadarkaa kana ga'ee Oromoon akka Oromootti beekametti dhaaba Oromoo wajjinitu qabsoofna kan jedhuun itti fuftan malee kaayyoon sun nun baafne namni of duuba deebi'ee hin jiru. Akka kanatti hubadhaa. Maaliifan kana jedha Dr. Hayilee bara sana amma akka dogoggoraatti haasa'amaa ture ifatti dubbanna. Yeroo sana warra Abashaa kanaa wajjin hojjechuun waan hin danda'amnetu ture. Warra Abashaa kanaan goomutu ture. Gaaffiin Oromoo gaaffii kolonii ture. Gaaffii kolonii kana utuu beekanii gara gaaffii sabaati kan jedhu Itoophiyaa keessatti deebi'a kan jedhu warri moo'isuu waan ta'aniif sun hin baafne. Kanaaf gaaffiin Oromoo gaaffii koloniiti kan jedhutti dhufee ture jechaadha. Booda kana garuu gara waggaa kurnan darban kana keessa maqaan Dr. Hayilee waa'ee isaan qubee afaan Oromoo uumuu irratti hojjetanii gumaacha isaan qabsoo kanaaf gumaachan hundumarratti biyya keessattis biyya alaattis miidiyaa gurguddaa irratti ka'utti ka'e jechaadha. Kana jechuun Dr. Hayilee Fidaa geggeessaa Meesoon yoggaa turanitti kaayyoon isaan ittiin kaan dogoggora qabaateetu hin ta'in wanni ta'e gufachuu isaati jechaadha. Maayinni gaa'ii leebelii wal gochuutu jira. Dhaabbilee Oromoo kana keessatti leebelii wal gochuutu jira. Warra akkasii warra sanaan deemu warra kanaan deemu. Amma isin akka duraan naa ibsanitti warra Oromoo adda bilisummaa Oromoo icaat kan jiru keessatti akka ture isin Meesoon keessa turtanii karaan nu baasu kanaadha malee karaa koo malee hin ta'u kan jedhuudhaan warra walajjeechaadhaa fi warra lubbuudhaan warra barbaadutu hin ta'ini warra karaa keenyaanii qabsoo saba kanaa bakka hin geenyeettan jechaadha. Kanaaf mee eega yeroo sanatti jalqabdan akka sanatti ispiriitii sanaanii dhaabii kaleessa adda adda ture gaafa 1990 waan inni jijjiiramee dhufu immoo eega kan Oromoof dubbatu jiraatee of danda'e jiraatee isuma wajjin qabsoof namni jedhu kun yaada qajeelaadha. Kuni amma mul'ataa hin jiru jabana kana keessa mul'ataa hin jiru. Jabana kana keessa abaluu kanaa wajjin deeme deetu wal jeeqaa jira. Kana keessattuu marammartoo bakka tokkotti naannaanii bakka tokkotti deebi'uu tura jira jechaadha. Siyaasa humni Itoophiyaan kun marammartoo kana keessa deebi'uun marammartoo kana keessa deddeebi'aa ooluun kun maalirraa madde? Lammata immoo akkaataamatti Itoophiyaan kun ijaaramte akka ilaalcha keessanitti attami uummati walii Itoophiyaa keessa jiru kuni amma wal fudhata amma wal dida rakkina uummataaf uummataati moo rakkina mootummaati moo akka ilaalcha keessanitti akkami meemmaa Zakkaariyaas isinitti neeritti natti fakkaata. No, gaaffii baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaa duwwaatu hin ta'in immoo gaaffii cimaa gaaffii mati jette kanarratti kan kitaabayyuu barreessuu danda'amudha warri yeroo isaa qabaatan. Marammartoon kun maaliif dhufa? Maaliif inni ammaa kun amma fakkeenyaaf isin sila jennee wajjin maaliif wal fakkaata? Inni jedhu kuni baay'ee nama rakkisa deebisuudhaafi. Haa ta'uyyuu malee mee nayyaala. Mee wanta namichi Xaaliyaanii tokko Antonio Gramsci kan jedhamu prison notebooks kan jedhu tokko mana hidhaa keessa taa'ee kan inni barreessitu jira. Maal jedhe beektaati? The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born. In this interregnum, jedhe yeroo wanni kana keessa moribund situations exist jedhe. Jechuun maal sitti fakkaata afaan Oromootti yeroo hinnu kan kiraayisisiin guddaan kun amma mul'atu jedhee inni durii hin duune haaraan immoo dhalachuu hin dandeenye. Gidduu kana keessatti egaa yeroo interregnum yeroo jedhu kana ishee qaawwa jirtu kana keessatti wanta dhukkubsataa baay'eetu dhalataadha kan inni jedhe. Jechuun isaa innillee waa'ee social movementiitti kan inni dubbatu yeroo kapitaalizimiin hin duune jechuu isaati sooshaalizimiin immoo dhalachuu keessaa hin dandeenye kana gidduutti wanta dhukkubsataa fakkaatanii mootummaa adda addaatu keessatti mul'ata dikteetaroota adda addaa jechuudha. Isuma fuunee waa'ee biyya keenyaa kana keessa yeroo keenyu wanta tokkotu jira. Mootummaan Haayile Sillaasee karama feudalizimii at least biyya keessatti akka mootummaatti dhageetti kan argate turedha. Mootummaadhuma kan jedhamudha. Eegasii warri dhufan hundumtuu mootummaa dhukkubsatoodha kan jedhudha kanan yaada qabu. Moribund warra jennuudha egaa.
Simtamii akkasiiti kan isaan argisiisan. Jechuun koo maaliin egaa kun maal argisiisa? Imperial state inni jennu kun inni Minilikii jalqabee amma Haayile Sillaaseetti ture. Eeguma ture booddee yeroo Haayile Sillaasee sanaa kufuu jalqabe. Imperial statein sun kufuu jalqabe malee garuu hin duune. Kufuu jalqabuusaa duwwaatu hin ta'in garuu kan nama ajaa'ibsiisu haaraan iddoosaa kan bu'u immoo dhalachuu hin dandeenye. Kana gidduudha kan jiru amma transition inni jennu transition guddaan ni jiru imperial stateetii fi gara imperial state kuffisuu gidduutti transition jira. Kufaa jira garuu hin kufne. Inni haaraan keessaa dhalachaa jira garuu hin dhalanne. Kana gidduutti rakkinni kan jiru. Transition xixinnoon jiru Haayile Sillaaseetii dargiitii wayyaaneetii immoo gara Abiyyifaatti jijjiiru transition xixinnoon. Transition guddaan ni jennu garuu qaxxaamurri guddaan empire state Itoophiyaa keessa jiru. Minilikii jalqabee amma Haayile Sillaaseetti du'uu jalqabe Haayile Sillaaseetii garuu ammayyuu hin duune. Du'uu jalqabe yeroo jennu maaltu irratti ta'e yeroo jennee fudhannu yeroo dargiin dhufu maal godhee lafa harkaa fuudhe. Basic kan ta'e miilla akka inni ittiin ijaajju kan godhe imperial state yeroo dhufaniyyuu maaliif dhufanii tokkoffaa lafa keenya fudhachuudha kan isaan dhufan. Imperial state inni jennu kuni karaa tokko rukutameera jechuudha. Du'uu jalqabe jechuudha yeroo sanaa jalqabe. Kana booddee maaltu ta'e wayyaaniin yeroo dhuftu federalizimii isa feekii isa ta'u waan fedhe isa ta'u yeroo isheen jalqabdu at least culturally ture egaa imperial state yeroo inni tokko lafa lammaffaa immoo cultureedhaan dominatii si godha akka ofirraa fattu culturii keessirraa fuudha afaan keessirraa fuudha wayyaaniin yeroo dhuftu immoo tokkoon rukutame jechuudha gara du'aatti dhiyaate jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ammayyuu hin duune imperial statein huma jira ammayyuu empire statein ammayyuu huma jira Itoophiyaa keessatti. Amma yeroo Dr. Abiyyi fa'aa immoo dhufanii amma irraa rukutanii jechuudha karaa tokko amma immoo irraa rukutanii insaa irraa rukutan immoo mootummaa tokko irraa fudhatanii xinnoo ishee namni nu bitu hin jiru yeroo jettu structuring isaa ammayyuu huma jira garuu akka namaatti biyya gara biraatii dhufee kan si bitu hin jiru kanaan rukutanii garuu ammayyuu hin duune. Kana gidduutti egaa amma kanatti argitu interregnum inni jennu kuni mootummaa adda addaatu dhalate imperial state kana dhabsiisuudhaaf utuu hin ta'in waan tokko rukutanii ittiin si gowwomsuudhaan isa ta'uu yookiin akka sabii fudhatu isa ta'uu kanaan godhamaatii ammoo naageenya. Garuu ammayyuu taanaanii guutuutti hin banne. Kana gidduutti egaa amma wanta wal fakkaatutu jira. Yeroo dargiin dhufu yeroo lafa sirraa fudhatu gaaffiin keenya deebi'eera warri jedhaman hin jiru. Gaaffii amma ka'an tokkotu mul'ata. Oromoof waa ta'eera moo hin taane inni jedhu gaaffiin hin ka'a. Wayyaaneen yeroo isheen dhuftee waa'ee kaalcharii waa'ee federalizimii yeroo isheen geessitu deebistu gaaffiin Oromoo deebi'eera moo hin deebine inni jedhu isuma yeroo 66 yookiin 74 sana kan fakkaatu gaaffii ammas deebi'ee ka'a. Ammas immoo yeroo Dr. Abiyyi fa'aa dhufanii wayyaanee biyyatti gashanii Oromoon sadarkama tokkoon illee yeroo inni mootummaatti ol ba'u gaaffii masa 74 sana gaaffiin Oromoo deebi'eera moo hin deebine maaltu hafee kan jedhu isuma sana fakkaatutu deebi'ee martoosati jette kan wanta wal fakkaatutu ammas ta'a. Egaa kan hunduutu kan inni ka'uu fi imperial state inni jedhamu kun gatii du'uu dadhabee fi isa duwwaatu hin ta'in immoo gara caalaatti immoo isa iddoo kan bu'u ammayyuu gatii dhalachuu dadhabee fi kana gidduutti egaa jeeqamti wal fakkaatu kun kan inni amma deddeebi'ee ka'aa jiru. Maaliif du'uu dadhaba? Maaliif du'ee bakka isaa mootummaan barbaadamu ka'uu dadhaba? Gaamma isuma kana gaanni sila marammartoo jedhamee waa'ee waadallinyis of duuba deebi'amee ka'ee maa of duuba lakkoofnan jechuun waan durii tokko jaanyina yeroo baay'ee waan of harkaan jaanyu waan durii dur akkas ture dur gaarii ture dur kanatu gaarii ture kan jedhu amala nuti ta'eera keessumaa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti waan amma jiru qofa argina
waan kaleessa darbetti hin gaabbinaa waan of duraa arguu dadhabnee dogoggora kaleessa ta'eef of qeeqaa nama xiqqeessaa deemna takka turree immoo waanuma waggaa 20-25 irraa dubbatame kanatu immoo sirriidha moo jenna jechaadha. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Fakkeenyi isinii kennu kun maal amma federaalizimiin Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebi'amoo Oromiyaa bilisoomte kana keessatti deebi'a kan jedhu gaaffii gurguddaa ture. Bara 1991 fakkeenya tokkoon isiniif kennaa obbo Leencoon kitaabota isaan barreessaa turan kana keessatti chaapteriin Oromiyaan qobaatti dhaabbachuu qabdi kan jedhu dhufee 1991 nu ga'ee dhaabbateera. Amma garuu Oromiyaan wanti jedhamtu sararamteetti maappiin Oromiyaa sararamteetti. Afaan hojii Oromiyaa ajabaatu salaafatus afaan hojii Oromiyaa afaan barnoota Oromiyaa keessatti afaan Oromoo ta'eera. Isa kan harkaan qabannee isa kaan immoo Itoophiyaa keessatti deeffachuu dandeenya kan jedhu barreessanii irratti tasuma waan hin danda'amne waan maraataa tokko fakkaataa ture. Amma gaafa har'a keessa teenye yaa ta'u immoo isatu sirriidha kan jedhu of duuba jiraanna moo maali kun marammartoon kun uummatuma kanatu of dura arguu dadhabe moo waan siistemii biyyichi ittiin ijaarametu akka nuyi hin agarre nu godhamoo mee kanarratti maal jettu obbo Zakkaariyaas kun xinnooma baay'ee akka nam tokkoottis akka gartuuttis akka namootaa wajjin yeroo haasofnus waan darga nuti galu waan of duuba lakkoofne utuu akkas ta'e kan jedhu biyyi guddatee of dura lakkaa'ee biyyi keenya waggaa 20 30 waggaa 50 biyyi keenya eessa geessi kan jedhu irratti hojjeta kan nummoo of duuba lakkoofnee sanatti gaabbaa jiraanname kun maalirraa madda falli isaa maali waan akkasii kana hambisuun mee akkasiin hubannoo keessanitti. Gaaffii 2-3 kaaste gaaffii cimaa 2-3tu jira. Tokkoffaan maaliif nun dadhabne isa jedhu mee jenna isa jalqabaa. Tokkoffaan nama keenya yeroo baay'ee kan inni haaluu barbaadu hammami bittaa alagaa keessa jiraachuun hammam akka inni nu caccabsee haaluu barbaanna al tokko. Oromoon eegaa Minilik jalatti galtee booddee bittaa alagaa keessa jiraachuu jechuun konsikwensii mataa isaatii qaba. Waan inni sirratti godhu wanta baay'eetu jira. Nun tokkoffaa akka Oromiyaatti iyyuu jiraanneerraa waggaa baay'eetiif yeroo jettu akka fedhe haaluu yoo barbaanne hin jiraanne Oromiyaa taanee gargar fagaannee turree gargar ciccinnee turree wanti alagaan sirratti godhu gosaanis haa ta'u kiflaagar jedhanii inni baatan kunis Oromiyaa dhiisti akkati naannoo makkee duwwaa irratti ilaaltu si godheeraa. Kana keessaa ati namoota si bushani qofa gatiin qabnee fi instituushinii mataa keetii akka Oromiyaatti hin qabdu. Kana mataan isaa effektii adda addaatii keessa galuu barbaadu waan baay'ee keessa si gashuu danda'a. Yoo barbaanne yoo ndaa'ume egzaajireetii gochuu iyyuu natti hin fakkaatu akka Oromootti nuuni diigamaayyuu turre badaayyuu turre akka sabaati. Isatu deebi'ee booddee walitti itituu jalqabee kana gochuudhaaf immoo yeroo barbaada. Instituushinii adda addaa barbaada. Hin badiin hafuun keenya iyyuu sabni Oromoo gadaa siistamni jennu kun hammam akka inni cimaa ta'e argisiisa malee saba 2-3 kan balleessuudha wanti Oromoo irratti godhame akka sabaatti ol ilaaluun keenya iyyuu wanta qoosaa hin turre. Kanaaf keessumaa intellectualoti eliitiin Oromoo karaa tokko jajamuutu irra jira. Saba almost gargar siqee gargar faca'aa ture karaa deebisanii walitti fiduun mataan isaa iyyuu qoosaa hin turre. Kanaaf waan guddaadha karaa tokko wanti achievdii ta'e. Haa ta'u iyyuu malee effektii mataa isaatii qabda. Eliitiin Oromoo keessattis wal nyaachuun kunis wal jibbuun kunis taa'anii haasa'uu dadhabuun kunis effektiima konsikwensii bittaan alagaas irratti godheedha. Wajjin jiraatteen beektuu waliin beektuu instituushinii mataa keetiin qabdu political classii mataa keetii kan taa'ee haasa'ee forward looking kan ta'e prograamii akka gaariitti kan si baasuu hin jiru kan hundumtu. In spite of that hin bannee wanti tokko achievdii ta'eera. Garuu effektii hin qabu inni jedhu kuni sirrii natti hin fakkaatu.
Kani waaltessee fidee waa'ee Oromoo haasa'ee Oromoo irratti pilaanii kan sii baasu hin jiru. Abbuma fedhetu ka'ee waan barbaade haasa'aa, gubbii mataa isaatii dhaabbataa, hundumtuu gargar faffaca'aa. Kun egaa effektii bittaan alagaa sirratti godheedha. Kana keessaa ba'u jechuun wanta cimaadha. Hin danda'amuutu hin ta'in hin danda'ama. But it takes time. Kana kan tokkoffaa nurratti fide.